ummata bal'aa Oromootiif akkasumas miseensota ODP hundaaf guyyaa kaleessaa yaa'ii ariifachiisaa ODP waameen sagalee guutuutiin ODP'n uumama paartii badhaadhinaa mirkaneessuu duwwaa osoo hin taane qabsoo uummata Oromoo sadarkaa amma jirurraa gara itti aanutti ceesisuuf tokkummaan dhaabachuun murteessaa ta'uusaa mirkaneessuu danda'ee jira. Paartiin badhaadhinaa uummanni Oromoo gaaffii waggoottan darban kaasaa turan deebisee gaaffii haaraaf fedhii haaraa deebisuuf bifa haaraatiin kan gurmaa'e ta'uusaa uummanni keenya hubatee jaarmiyaaleen kanaan dura biyya hoogganaa turan akkaataan itti uumaman gaaffii saba keenyaa deebisuuf gaaffii uummanni keenya bara dheeraa kaasee aarsaatti kaffale guutummaan deebii kennuuf bifa danda'aniin kan hin ijaaramne waan ta'aniif akkaataa nuu toluuf akkaataa nuu maluun ijaaramuunsaa barbaachisaa ta'uu duwwaa osoo hin taane waan diinni ijaare diiganii waan firri ijaare cimsachuun barbaachisaa waan ta'eef uummanni keenya paartii keenya wajjin dhaabbatee gaaffii isaa bara dheeraa tartiibaan deebii argachaa jiru amma dhumaatti gara guddinaatti badhaadhinaatti nageenyaatti amma ceenutti nu waliin dhaabbachuu akka danda'u ulfina guddaan waamicha koo dabarsuu barbaada. Namoonni tokko tokko paartiin haaraa kun sirna federaalawaa ni balleessaa mootummaa kanaan duraa ni deebisa jedhaniitu ni dubbatu. Mootummaan kanaan duraa du'ee awwaalamee jira. Paartiin keenya du'aa awwaala keessaan baasu. Isa jirutti lubbuu horaa, isa jirutti nageenya horaa, isa jirutti badhaadhina fida alatti kan du'e kaasuuf kaayyoo hin qabu. Paartiin keenya kan borii malee kan kaleessaa miti. Gaaffiin hanga ammaa kaasne kana caalaa ijaarama tureen deebisuu waan hin dandeenyeef ijaarama haaraa uummannee gaaffii uummata keenyaa guutummaan deebisuu akka dandeenyuuf tarsiimoo baasnee sagantaa haaraa baasnee irratti mari'annee waliigallee qabsoo haaraatiif kan kaa'e ta'uusaa uummanni galcha qabsoo qeerroo sirnaan kan kabajuuf deebii guutuu kennuuf kan qabsaa'u ta'uusaa yeroon ibsu gammachuu guddaatiin. Kana wajjin wal qabatee kana booda biyya keenya keessatti olaantummaa seeraa eegsisuun namni hundi yaada qabaannaan yaada isaa uummatatti ibsatee yaadaan caalee filatamee aangoo qabachuu kan danda'u ta'uusaa waliigallee kana alatti namoonni yaada gurmaa'aa hin qabaanne gar tokkoon paartii keenya sahaaraa kana gochuu hin danda'u sana gochuu hin danda'u jedhanii kasasuudhaan duwwaa warra dhaabachuu barbaadaniin akkaataa sanaan siyaasni biyya kanaa kana booddee adeemuu waan hin dandeenyeef yaada haaraa yaada addaa fiddanii uummata keenyaaf dhiyeessitanii uummanni keenya karaa nagaatiin isin filachuu akka danda'uuf hojjechuu alatti waa'ee keenyaa duwwaa dubbachuudhaan jiraachuun kana booddee rakkisaa waan ta'eef akka kaayyoo keessan ummata keenyaaf biyya keenyaaf ibsitanii karaa dimokiraatawaa ta'een akka dorgomnuuf waamicha koon isinii dabarsuu barbaada. Karaa biraatiin namoonni maqaa Oromootiin naannoo keenya keessatti haala nagaan taaneen jeequu barbaadan naannoo keenya alattis biyyi kun nageenya hin qabdu Oromoon nageenya eegsisuu hin dandeenye Oromoon biyya sirnaan bulchuu hin dandeenye tooftaa jedhuun warra bobba'an hundaaf seeraaf seerratti hundoofnee tarkaanfii kan fudhannu ta'uu keenya ibsuun barbaada. Namni siyaasa keessatti bobba'uu barbaade yaada isaa fidatee yaadaan moo'ee yaadaan caalee argamu alatti jeequmsaan kana booddee aangoo argachuus ta'e ilaalcha siyaasaa dagaagsuu waan hin dandeenyeef uummanni keenya hundi hubachuu kan qabu kan qabsoofneef aangoo argachuu duwwaa osoo hin taane badhaadhina dhugaa, dimokiraasii dhugaa, sirna federaalaa dhugaa akkasumas walqixxummaaf bilisummaa dhugaa ta'e gonfachuuf waan ta'eef kana gochuu akka dandeenyuuf ijaaramni haaraa kan kanaan duraa kan awwaale
akkaataa keenyaaf akka nu toluuf kan ijaarame ta'uusaa hubattanii nu waliin dhaabbachuudhaan paartii keenya deeggaraa karaa nagayaa ta'een biyya kana gama misoomaaf dimokiraasummaatti akka ceessuu dandeenyu nu waliin akka dhaabattan waamicha koon dabarsuu barbaada. Miseensi keenya hundi baga gammaddan waliin taanee tokkummaadhaan waan jalqabne fiixaan baasnaa. Kun ta'uu akka maluuf ummata keenyaaf yaada keenya kaayyoo keenya ganamaa galgalaa ibsaa fi ummata keenya wajjin ta'uudhaan injifannoo haaraa galmeessuuf kutannoo addaatiin ka'uu keenya yeroon ibsu gammachuu guddaatiin ulfaadhaa naa jiraadhaa waliin taanee biyya keenya ijaarraa biyya keenya ceesisnaa. Kun ta'uu akka danda'uuf tokkummaan keenya hunda caalaa barbaachisaa waan ta'eef tokkummaa keenya eeggannee waliin dhaabbannu jechuun barbaada. Ulfaadhaa.